Yarraa eessa jira akkuma argitan Itoophiyaatti galee jira jechuudha. Magaalaa Finfinnee keessa jira. Finfinnee iddoon jirullee immoo hoteela keessa jira jechuudha. Mee isinis salaamata gaafadhaa. Kunoo akkuma argitan ayyullee as jirti wal agarree jirra jechuudha. An duratti Yaasiin qofatti mee Yaasiin dhufee na simate viidiyoo dura argitan irratti. Yaasiin na simate yeroo na simasan jiratti bilbileet dhufee jireedha itti mee. Kam jirtu hordoftootaa fi daawwattoota Adamaati ufundi keessanu. Hayin gammachuu qabdu? Baay'ee gammadeera. Sagala kaasare. Sayidoon kiyya hadda dhufeera abbaa manaa koo. Bakka jirtan nageenya wajjin jiraatu akkuma argitan Itoophiyaa keessa jira. Finfinnee airportii Finfinnee keessa jira jechuudha. Boolee jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asirratti viidiyoo kana akkuma argitan Sumayyaan aadan irra sanaa jireennan sanaa dhaqee ture jechuudha. Baasa argitan kanaan immoo sanaa irraa gara aadanii gad deebi'aa jira jechuudha. Deebistee akka soogdee akka sanaa keessa hin jirre dubbatti viidiyoo argaa jirtan jechuudha hundi keessanuu. Amma karaa dheeraa deemuu jirra hin qabbanaa sanaa irraa aadan gabbu'ee aadaniin motoraan magaalaa guutuu keessa manni Oromoo jiru guutuu bakka Sumayyaa chakke guutuu barbaadaa oolee haala kanaan motoraan magaalaa guutuu guyyaa guutuu kontiraata qabadhee waliin gaa ture jechuudha. Bakka motor deemu guutuu bakka taaksiin haala saniin magaalaa guutuu waliin ga'ee waan akka naannofne mana shakkutti ijoollee hiriyootatti illee gaafadhee bakka shakku ganda shakkinetti akkasii barbaadaa turre jechuudha. Inumaayyuu maggaarraja yookaan sitaarama isin jala dhaabatte mana Oromoo mana akkam jira gaafata akkas ture jechuudha. Borumtaa kun amma viidiyoo isii argee jira jechuudha. Isii Itoophiyaa jira jettu argeet yeroo san baasa kontiraata qabadhee ka'eetiin gara airportii fiigaa jira jechuudha. Tikeettii atattamatti muradheet haala saniin tikeettii muradhee airportii aadan seenee jira jechuudha. Waa hunda fixadhee akka viidiyoon isitti dheerannee fi yeroo san tikeettii kiyyaas chakkaayin birrii Itoophiyaa 70,000 ol baasee muree haala kanaan deemaa jira jechuudha. Maaliif tikeettiin yoo xiqqoo guyyaa dheerestanii murtan gatiin ni hir'ata yoo wal jala bu'ee jedhamoo gatiin akka malee qaali'a. Haala saniin muree amma baasan deemaa jira jechuudha. Gara waa hunda xumurree baasan xayyaara keenya horuuf yookaan yaabbachuuf deemuu jirra jechuudha. Gabbuunee xayyaara keenya koraa jirra jechuudha. Ol baanee xayyaarri Yamaniidha adanirra haala saniin isii biyya jirti jecha agarraan yeroo san fiigaa gara biyyaa deemaa jira jechuudha. Osoo ilmaan xiyya futee garas hin baafatin osoo gadi fagaatiin deemuu jirra. Xayyaara kana keenya seennee jirra jechuudha. Takka osuma ittiin qophaa'een osuma takka wanti hin jedhin oluma ka'ee shaanxamatti itti duudaa baadhadhee haala saniin fiigaa deemuu jirra jechuudha. Amma kunoo xayyaara keessa jirra haala kanaan deemaa jirra jechuudha. Akkasii hordoftoota kennaa du'aayin of godhaa ta'aftee biyya keessas gabbu'ee osoo isin gara Gondarfaa deemtee fagaatiin daddafee Finfinnee keessa barbaadu yaala jechuudha. Akkuma viidiyoo isii argan tikeettii muradhe nasiibatee guyyama san xayyaarri ni jira jechuudha. Haala saniin argadheetiin deemaa jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota daawwattoota kiyya. Bakka jirtan nageenya wajjin jiraatu akkuma argitan Itoophiyaa keessa jira. Finfinnee airportii Finfinnee keessa jira jechuudha. Boolee jira. Viidiyoo kaleessa Sumayyaan gadhiiste argitanii jirtanii. Viidiyoo Sumayyaan kalee gadhiiste argitanii jirtan jechuudha. Akkuma viidiyoo san argeen as chakkoo himatti asantoo maggabbee tikeetii yoo gatiin qaalollee yeroo san fiigee ka'eetumaan muree tikeetii mureetumaan ima dhufe jechuudha. Anillee har'a gabbu'ee isiin kaleessa viidiyoo gadhiiste har'uma gabbu'ee jechuudha. Kunoo anillee as jira Sumayyaan mee yoo kan argu taate magaalaa keessa zooree Finfinnee keessa zooree olii gad zooree olii gabba barbaadaa jechuudha. Du'aa inni godhaa rabbaadhaaf jedhaati. Yaasulleen dhufee jira. Bilbilee fi sun qofa eegumaas ga'e bilbilee fi makiinaan qabatee dhufee jira jechuudha. Amma silaan deemna shaaworii fudhee laaqana nyaadhee akkasitti gara barbaachaa itti fufa jechuudha. Boolla isiin seentullee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota daawwattoota keenya akkam jirtan bakka jirtan nageenya isii wajjin haa jiraatu jecha guyyaa irraa eessa jira akkuma argitan Itoophiyaatti galee jira jechuudha. Magaalaa Finfinnee keessa jira. Finfinnee iddoon jirullee immoo hoteela keessa jira jechuudha. Mee isinis salaamata gaafadhaa. Kunoo akkuma argitan ayyullee as jirti wal agarree jirra jechuudha. An duratti Yaasiin qofatti mee Yaasiin dhufee na simate viidiyoo dura argitan irratti Yaasiin na simate yeroo na simasan jiratti bilbileet dhufee jireedha itti mee
jarris dhuftee jirti jechuudha. Viidiyoo isaa keessa illee seenuu baatan yeroo san jarri karaa turanii nu eegaa hoteela galee booda as fidee dhufe jechuudha. Hasanii fi Hayyuu wajjin dhufanii jechuudha. Akkasii kanaafuu mee salaamata gaafadhaa isinis. Jirtu hordoftootaa fi daawwattoota Adaamaa Tiyuub hundi keessanuu. Kan gammachuu qabdu? Baay'ee gammadeera. Sagalee ol kaasaree? Sayidoon kiyyaa hadda dhufeera abbaa manaa koo guyyoota baay'eef akkasitti isinitti bobba'aa Sayidoon achi naafee maal ta'e jechaa bu'aan ture. Amma garuu baay'ee gammadeera. Baga nagaan dhuftee Sayidoo. Baga nagaan nu eedanii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya bakka jirtan nageenya rabbii isin bira jiraatu. Akkuma gartan gaa Sayidoon dhufee jira. Ayyuulleen gartee irraan gammachuu adda jirti. Sayidoon gaa akkuma dingatatti airportii dhufee na dawwale. Anis dhaqatiin qeebale Sumayyaan gartee viidiyoo karaa biyyaa galan jiraate viidiyoo gadhiise turte. San arkee ani gartee karaa kamiin gartee akka biyyaa karaa biyyaa galte anattu gaafii ta'e Sayidoon gartee sababa sanillee gartee natti aara jira. Ani torbaan gartee xiyyaara gartee Yemanii haadha gartee karaa biyyaa dhufu durseen gartee boolee airportii eegaa ture garuu hin garreen harkoonni teenye karaa kamiin gartee Sumayyaan akka gartee karaa biyyaa dhufte anaaf hin galle garuu inshallah mee fuuldura isirraa boruuf teenya Sayid akkuma dhufeen gartee isa fuudhee hoteela fidee ani xiqqoo gartee sammuun isaa gartee akka tasgabbootuuf ayyuudhaaf bilbilee fi isaaf illee bilbilee isaanis Adaamaa irraa fiigaa dhufanii amma hoteela jirra. Dhugatti dubbiin gartee Sumayyaadha hedduu gartee nu achiste nu caalallee gartee isinis ne gartanii gartee akkatti dhiphataa jirru hunda caala gartee daa'imman gartee isin deemtuun sanii santu gartee nu achise jechuudha. Maaliif namni yeroo aare waan baay'ee gartee qaqqabataa jechuudha. Karaa hin taanetti fiigaa namni immoo gartee duuba taa'ee gorsa hamaa gartee Sumayyaa gorsaa jira. Ati gartee maaloo jechuun gorsi namaa kun badaan gariin haala hin taanetti nama galchaa. Namni bultiin ta'e bareedduu keessaa haala gartee itti jiraattu gaarii keessaa gorsi hamaan gartee karaa hin taanetti si ceesaa jechuudha. Adda si facaasaa jechuudha. Mana owwaa keessaa si baasee si ari'aa. Sirrii miti Sumayyaan gartee sirriin jirtu. Garuu amma aartee kana gootellee booda gartee tasgabbootee ifa gartee jechuudha. Wanni gartee angoo dhisanii gartee sirrii miti. Ilmaan kiyya gartee abbaa biraa fuudhee fiiguun sun gartee akkanatti waciillee baasaa jirti. Waciillee maallaqalee baasaa jirti jechuudha. Namni gartee bakka takka deemu maallaqa baasaa kanas baasaa jirti. Waan gartee waggaa meeqa gartee dalagatan amma isin gartee yeroo gabaabatti akkanatti facaasaa jirti jechuudha. Kunis sirrii miti. Karaa biyyaa galtee jirti akkuma gartanii akkuma gartee viidiyoo asirratti agartanii hundaafuu inshallah khayr rabbiin gartee maatii kana gartee rabbi walitti fidu ani fiifu dhugatti hedduu rakkataa jira Hassanoo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoonni keenya jira jirtu akkuma jirtanitti nagaaf kabajaan keenya sirra haga isin jechaan Osheeman warri nan beeknes warri beektanis gabanumaan kan isin jechuu barbaade. Yaa'u nuti hundi keenyayyuu gara tokkoon inni nu biratti argamu Sayidoo hin beektanii. Yemanii irratti illee asittis waan keessa turanii Hayyuu waan irra turte achi dhaqee immoo Sayidoo waan irra ture hundi keenya hin beekne walumaan hin beekne waan ta'eef haa ta'u malee garuu wanni illee amma bakki itti argamnu Finfinneedha. Bakka inni hoteela qabayee sun hoteela qabeefitti nuti illee Hayyuu illee nagamarraatti dhufne. Wanni nu fideef maaliifi ani nda'um dura Sumayyaa argatee waliin dhufe si eeyyu beekta. Hayyuu fi Sumayyaa walitti araarsi jedheetiin jala ka'ee dhufe. Asitti man jira bar. Haa ta'u malee Sumayyaan argamuu hin dandeenye. Sumayyaa argachuu hin dandeenye. Guddaa wanni nu fide innis kaawwee adanitti akkasuma sanatti duubatti kufee lafa dheessan osoo bakki irratti lafa dheessan hin tole waan ta'eef osoo miidhame. Har'a namni hundi kennaa maal jedhu. Akkasuma immoo tiju namoonni hawaasni isaan hordofan kan moo qaaman bira jirtan kan moo bira hin jirre hoo akkamimee ilaalchi jaraa uummanni hawaasni oodiyensii isaa kan osoo jarri dachee gammachuu guddaa qabu. Ka gaafa jarri wanni kun rakkinni kun ka'eeti immoo qalbiin isaanii jara hojii dhaabbattu akkuma inni dhaabbate kanatti akkuma isin illee jirtu kanatti. Nama hedduume. Amma
yaw wanni guddaan maaliif namoonni tokko beektaa karaa wanni karaa badatti kan nama oofan sin jira karaa gaariitti kan nama oofan illee hin jira kana jechuun kiyya maal jechuu barbaade tokkoffaa inni nagaa dhufuun sun inni galata tokko akkuma inni nagaan amma gara Itoophiyaa deebi kana isheen ishee argatullee guyyaa tokko ta'uu danda'a. Osoo achi yookaan isiin akka isiin bishaan baaraa gubbaratti ijoollee qabatte. Alhamdulillah. Saniin achi isiin tarti jedhee baaruu namni yoo ta'e waan ta'e waa hedduu qaqqabata bara waa hedduu sammuu namatti yaadde beekta. Akkuma kun karaa gaarii irratti nu gorsu akkuma kun inni sheexaan illee akkasutti jala jira. Innaa tokkoffaa Sa'idoon dhufuunu galata. Alhamdulillah. Sumayya illee inshallah gaafa tokkocha waaqni akkatti faamilii ta'anii waliin taa'uun keenya nafu akkuma argatan ayyuulleen yaa maalin jenna garaan keenya madaa jedhee sirbichoonni tokko ofirra ganna garaan keenya madaa jedhee maal jedha abbaa meeshaa sotti guutate sin beektu sirba kana sirba baay'een dhageeffa mormaan keenya mormaan ragannaa keenya keechi kenna madaa jedhe baate mormaan ragannaa keechi kenna madaa jedhee maaliif akkas jedhama fakkeenyaa fi ayyuulleen akkatti laatu ani sirba dhageeffadhu bara yoo takkatti heetu kana waan itti fakkaachuu danda'a namatti beektu yaa garuu isiillee karaa asii keessa fayyaa hin qabu tokkoffaa maafuma kana dalagee ka jedhu yaadde Sa'idoolleen beeka akka walaasuu bootee gaafa wanni hojii shubbisaa hodhatanii miti Sumayyaa hundi keenya yoolumaan barbaanne even Itoophiyaa keessa as dhufuu isii shakkii hin qabnu illee garuu yaa hojjaan agarree akka haala isii haasawa isii irratti agarreetti garuu dhufte jenneetuma yaadna hundi keenya iyyuu. La kana isi jebar kana video rabde gadiste mire kanaaf shakkiin keenya akkas kaa isin amma adanii dhufe jettee haasofte mire shuf Sumayyaan amalle Sumayyaadha anamma hangaan gartee hubadharate jechuudha Sumayyaan hisaaba dhawte jirti tooftaadhaan deemti waan gootu gartee tara qophooytetti itti yaaddootti akkamiin godhaa eessaaniin seenaa eessaaniin bahaa kana hunda hisaaba dhawte Sumayyaan kanaaf namni dur jirti jaarsi dur jirti jaartii irratti fuudhaa jechuun lama sadii dandeenyaan fuudhuu danda'a. Garuu namoonni gartee Sumayyaa gartee kanatti oofanii bultiisiidhaa diisuudhaaf akka dhufuun kun gaarii miti. Amma karaa biyyaa galtee okay. Garuu ilmaan wajjin biyyuutiin gartee ni jeetan jireenya biyyaa gartee ulfaataadha. Ammaaf yoo gartee dhokotteellee booda gartee yoo jireenya itti ulfaatee wanni ta'e asiin jira Gondariin jira Baardariin jira Finfinneen jira jechuun siidhaaf kan qabu jechuudha jireenya yoo ulfaate. Kanaaf garuu Sumayyaan aannin kabajaa baay'een gartee isiidhaaf bakka qaba garuu ilmaan wajjin gartee akkasiin rakkanne dhugumatti ta'uun qabuun jechuudha. Akkasii Sa'idoon ammoo dhufee jira. Okay. Amma inni hoteelaan deemuu jira. Hoteelaan deemu asumaan ta'a. Taa'ee bas teessee maal asii goota. Saniif amma Sa'idoon ayyuudhaan fuudhiitii karaa dama deemaatii qalbiidhaan gartee. Ayyaa Sumaalii barbaachisarratti beektaa? Amma mee anaafatillee badiin deemte xiqqoo badiin guddoon amma ayyuu bira jireenya jedhee yaada. Ayyuuni afachu. Ayyuun afaan ofiitiin dhageeffadhu ayyuun afaan ofiitiin. Amma badiinis makaaf akkasuma jenna nuti illee akkasuma jenna fakkeenyaaf amma ayyuun afaan ofiitiin dhiifamaa inni agaafattu. Kadhisitti deebisan. Lakki qoy ishii qoy. Amma isimarraa tolu nuti maa hin dubbannu isa laata. Akkasii hordoftoota daawwattoota keenyaa hundi isaaniitu yaada kennanii akkasumatti kun amma akkuma argamu Finfinnee jirra. Ani Adaamaa deemaa jedha yaasuun an Adaamaa deemuuf hin dhufne. Ayyuu arguuf ayyuu barbaachaan dhufne. Ayyuu walumaa garraan beekaa. Ka dhufeef ilmaan tiyya eega Sumayyaan as ga'e jetteet maxxansa koo keessaa viidiyoo waraabde. Sumayyaan viidiyoo waraabde biyya jiraa itti gadhiiste. Gaaf durallee adan jettees sanaa jiraan jettee sanaa fiigee yoo dhaqu isiin adan jira jetteen soba jettee. Amma immoo wanni amanee fiigee jala dhufeef guyyaa kana hunda yeroo hoteela keessa teettu wacii baasuu hin dandeettu daa'immaniif wacii guddaa baaya aanaan isaanii magaalaa adan san keessatti hedduu qaaliidha paamparsiin akkasii afaadan jechuudha hoteelli nyaanni alaa nyaatti hoteela keessaa rakkoo guddaadha kanaaf kana hunda dandeetteetti hin teetti jedhee yaadu kanaaf hatantamatti carraa argannaan bira sa'aatii an adan dhufee dhageennan isiin sanaa jiraa jettee gadhiiste an sanaa ol deebinaan isiin biyya jiraa jettee gadhiiste yeroo sana kan airportitti dheeneef yookaan immoo akka achitti argeen qabneef sanaa jiraan jettee an sanaa ol deemu edet biyya gabbuutee jedhee shakka saniif fiigetiniin samooni sanaa ol deemee ture sanaa irraa adan gaddeemuu kiyyaa viidiyoo isiniif waraabne achi akka isin hin jirre beenan makiinaalee gurguree argitanii jirtanii fiigatumaan mallaqas taatu isillee achirra dubbattee an naqee fi jira jechuudha isiif jechuudha isin itti fayyadamtuuf ilma wajjin akka rakkanneef fiigaa
Isin buutee naan viidiyoo yu waraabne adanis ka gaddee isin waraabne direct biyya gad dhufe kuno ayyuu faallee yaasiin faallee wala garree jira jechuudha. Viidiyoo airport waraabne argitan jedhee yaada. Akkasitti fiigaa gad dhufee biyya jira jechuudha. Ana mallee as keessa taa'eet Finfinnee keessa isii barbaadu deema. Yoo isin akka taatee bakka birallee ka deemtaati bakka isin deemtu deemee barbaadu deema. Waan isii barbaachisu guutuu hin godhaa jedhaa jira jechuudha. Asirratti dhaamsa dabarseef jira jechuudha. Keessallee nan dubbistu telefoons jalaan kaastu karaan silaan dhaamsa isiif itti kaa'u kana qofa jechuudha. Carraan hin qabu. Akkasii maatii keenya du'aa hin teessanillee hedduu na godhaa jirtanii galatooma hundi keessanuu. Kanaaf ammas Sumayyaan barbaaduma jira ilmaan qabattee na jalaa deemte. Ammaaf yaasuun gara manaa galachaa jira. Manatti galuufis hin dhufne asuma hoteeluma keessa taa'ee gaafa isii argadhuutitti asuma keessa taa'ee barbaada jechuudha. Gadi hin deemu gaafa argadhuutti saayyuullee yoo taa'u barbaadde asuma haateettu yoo hin deemaa manattis galatti haa galtu jechuudha. Gaafa yoo aayyuullee hin deemu barbaaddes haa deemtu yoo taa'us barbaadde asuma haateettu. Akkas jennaa waan goonu hin qabnu silaa du'aa nu godha isin bakka isin seente guutuu boolla isin seentetti seenitumaan isin barbaadudha jechuudha. Karaa maatii isiitti illee dubbisnaan jettan namoota hedduun obboleettis akkas dubbisee yooma takka isinumatu yoo viidiyoo illee waraabne sanillee immoo akkanatti aarree jecha maatiin isillee immoo nuyyuu nu jala dubbatu diddee waan isin naqu hin jiru keessan seenina jettet maatiillee dhaga'u didde jechuudha. Obboleeyyan illee itti ergee waan isin naqu hin jiru keessan seenina waan na godhe ana beekaa jettetiin maatii amansiistee maatiilleen deebisan kana. Homaa gochuu hin dandeenye barbaadee osoo isii argee guyyaa takkitti walitti deebinee wajjin bullee isinuu lammata walii gadi isin deemtu ni beekaa. Sumayyaan hedduu na jaalatti hedduu na kabajji garuu kana hunda namoota goggorsaa namoonni jagnaa ta'e na cimtuu ta'e na tamsaaleetii dubartii fakkeenya dubartii maali jedhanii achirratti arganii waan guddaa daleedee maali ka jedhaniin kana argiteetumaan onnee godhateet kan silaa isiin har'umaaf boru xaarsee ka'eet har'umaaf boru didee ka'eet borumta yookaan guyyaa sadaffatti itti mul'adheetiin wajjin haasofna yookaan wal agarra jettu jajjabeen isaan kennaniif jabaadhu nutu akkasii godha nutu achii fixa nutu asii geessa nutu asii fida kan jedhan kan argite hamilee itti horaa kanaaf isillee naa mul'atu diddeetiin olii gaffifiidhe jechuudha isaan abdatte akkas jedha hordoftoota kiyyaa osoo namni akkas jajjabeessu gorsuu baatee namuu arrabsee jaarsi keetii deebii maali jedhee ni jiraate haganan turtu silaa isiinuu jechuudha. Kanaaf akkasii silaamee ayyuullee waan jettu qabaatte ayyuutti siin dabarsa. Manas jabeeta hoteela kan faayidaan qabu seedu hoteelaan taata ammaan tana ayyuudha wajjin karaa daama deema. Atillee gartee xiqqoo gartee tasgabbaaytii qilleensa fudhu tole wanni teessee maa gootan jiru hoteela keessa teessee wanni gootan hin jiru ayyuu. Yaasu kana hunda yaasu dalagaa keeti osoo atis airportii argitee jiraatee nuu qabda. Duubaan eegan ture maal ni eegattee zahama godhaa turte eegat turte akkamisi jala gabbaate airportii. Zahama adeero airportiin guddoo ni beektaa mire hayi. Ani ganama xayyaara son buuneen dursee kitte eega. Durseen eegaa ture. Hin garre dhagee firra. Xayyaara son buun dheetaa yeroo xayyaarri gabbuun deemtan galtaati. Maaliif? Har'a kan baatire. Xayyaara isaa torba baamu ture saa shanitti achitti eegaa ture. Dursee jechuu galgala saate kudhanfaa kudhaniif cinafatin achi deema haya maalin godhe ishee. Ayyoo waan daadhii badiin teetuma si harkaa osoo ati airportii dhaabattee osoo eeguu jirtu si harkaa baatee homaa miti osoo asiin eedu achillee bahuu hin dandeetti kama jiru mi'a ayyuu dabarsan. Amma kaadee maayii waan jettee qabattee hin deemnu asuma ta'e nama asuma taa'ee eega. Asi maal gootare? Asuma eega gabbee barbaada ayyuu asuma dhiiseetiin olii gad deddeemee barbaada jechuudha. Tole kaa amma erga Saayid dhufee booda immoo Sumayyaa tutti aana. Sumayyaa barbaadaa jirra. Hanga Sumayyaan dhuftu asiin deemu jechaa jira Saayidoonis. Haa ta'u ishiinumti nagumaan argamtu malee kan ta'e ta'eera. Ani amma Sumayyaattiin dhaamsa dhaamuu barbaada. Maalin jechuufan dhufe Sumayyaa. Hanga ammaa xaartee jirta. Ijoollee kee qabattee maal taatee maal keessa akka jirtu wanti beekumta akka illee hin jiru. Haa ta'uti ijoolleen keessa abbaa malee guddachuu hin qabanii. Atis immoo abbaa manaa osoo qabdu akka abbaa manaa hin qabnetti ala keessatti jooruu hin qabdu. Akka nama tokkotti yaaditoo osoo hanqate ofii keetiif yaaduu dhiistee jirta. Haa ta'ume garuu ilmaan kee abbaa malee guddachuu hin qabanii.
gara abbaa isaaniitti fidii. Ani kana immoo yeroo hunda akka dubbadheetti garuu fakkeessitaa naan jettu. Kun fakkeessoo osoo hin ta'in ijoolleen sababa kootiin miidhamuu qabanii. Beeka bakka natu jiruu kee keessa seenee adda siin baase natu siin facaase beeka. Isaaf immoo dhiifama gaafadheera. Hadhas ta'e borus immoo bakka beeka natu balleesse. Garuu ijoolleen kun sababa kootiin miidhamuu qabanii. Ati abbaa manaa kee bira deebi'i. Ijoollee keessa abbaa isaanii haa arganii. Ijoolleen kun abbaa malee guddachuu hin qabanii. Osoo abbaa qaban akka abbaa hin qabnetti akka nama Oromaatti qabdee biyya Oromaatti maaliif dhamaata? Ati jidduu kanatti miidhamaa jirta haadhoo koo. Ani wanta Said jaalatu nan jaaladhaaf malee hin jibbuuf. Wanti Said jaalatu ani jibbaa isa wajjin jiraachuu hin danda'u. Kanas hin jedhaa. Deebi'i gara abbaa manaa keetitti gara mana keetitti jiru gaarii jiru ajira waliin jiraadha. Yaa Rabbi deebis. Yaa Rabbi deebis. Yaa Rabbi deebis. Kanaafuu wanni goonu hin qabnu silaa carraan jiru akkuma isin olii gad deemtu jira deddeema barbaaduudha. Hordoftoota daawwattoota keenya isinillee dubbii isin dheeressine jirra. Isinis mataa isin dhukkubsine nu wajjin cinqamtanii rakkattanii jirtanii warra nu gootanis hedduu nuuf galatoomachaa deebisaadhaan. Kanaafuu hanga viidiyoo biraatiin mi'a Sumayyaan silaa biyya jireettee maxxansa koo'ii keessaa viidiyoo gadhiiste hanga gabbaatee magaalaa keessa deddeemtee bakka isiin jirtuu fi mana isiin jirtu argeetiin isii jala deemutti viidiyoo biraatiin waliin dachaanaa gaafsan arge waan irra ga'e isiniif kan beeksisu ta'e jechuudha. Waan daawwattaniif galatoomaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan nuuf tura. Hingallu asumteenna.